Mudannoo hamaa biyya Itaalii keessatti ta'een haadhaaf abbaan daa'imman lamaan irraa lubbuun darban. Daa'imni xiqqaan halkaniif guyyaa manaa bahuu dhabuun imimmaan isaa lolaasaa jira. Haadhaa fi abbaan kiyya yoo mana yaalaatii manatti naaf galu jechuun hawwii fi dheebuu daa'imman maatii isaanii dhibee kanaan dhaban ta'eera. Daa'imni obsa fixachuun halkan walakkeessa manaa baheen gara samii ilaaluun maammii jechuun itti lallabuu ture. Nama Rabbi fudhate namni tasuma hin deebisu. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no La estrella más bonita que está allá a mi lado. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio. En las mañanas suelo reclamarle a Dios. Nuti ilmaan namaa bara gara jabeenya dhibee kana keessa jiraachaa jirra. Daa'imni hangafaa maatiin isaa dhukkuba kanaan akka lubbuun jala darban hubateera. Haa ta'u malee obboleessa xiqqaatti himuu hin feene ture. Sababnis daa'imni quxisuun jalaa yaadda'uu fi miidhamuu waan hubateef kan inni yaades hin taane ture. Enfrentarme a Taateen gara jabeenyaa garaa nama booressuu kun biyya Itaalii keessatti mul'atu malee mana namoota baay'ees gaddaan haguugeera. Ardiilee torban Rabbi uume keessa Antarkaatikaa malee 6 afaan irratti dhukkuba kanaan lubbuun lammiilee harca'aa jira. Dhukkubichi akkaan abaarame kun gara jabeenya haganaatiin reekaardii cabsaara. Hammeenyummaan isaa kun addunyaarra garmaama lubbuu ilmaan namaa alanfachaara. Kan irraa utaalaa, kan yaabbacham, kan fedhe siree gubbatti hambisee, kan barbaade ammoo lubbuu galaafachuun amala dhibee dhokataa ta'eera. Balaa dhukkuba kanaatiin dinagdeen addunyaa akkaan gad bu'eera. Sadarkaa addunyaatti hojjettoonni hojii dhaabanii manatti galaniiru. Akka fakkeenyaatti Ameerikaa qofatti namoonni miliyoona 30 ol hojii dhabeeyyii ta'aniiru. Dinagdeen biyyattis mataan gadi garagaleera. Biyyoonni